gurbaan nama mataa basheesse. Waa du'e waa hidhaa kaayanii isaas bakka kaaniin beeku. Gaayoo fadha dhufee waan na godhu taasisa beekame. Waaqa ilmaa kana keessa na kuchimseefis wallaa hin beeku. Ani ilmaan hoo kana ittiin waraana nyaata. Dintu waa naa godha. Yoonni nan du'e illee ilmaan biyya kanaan gagaruu itti daraaf naa baranii. Ullee Ubuma keessa siyaadee reessu jaatu waa naa godha. Abu biyya namaa kana keessa hin jira ilmaan kanaa jeetu maaliin akka namni godhee jabee waa meeqa ta'u jira. Ilmaan biyya kanaan itti bu'uufadhu ilmaan biyya kun bitteena beelaati. Isaan kun naaf ija naaf hiriyaati naaf haadhati naaf obboleeyyan kiyya gaachanaan godhadhee biyya namaa kana keessatti isaan kanatti hin tuskaddaa isaan kanatti rakkoo fi bal'ooti hunda ittiin gaamataa qabadhee jiraadhaa kunoo gaarrallee isaanuma kana ulaa kanaan naqee akka dhufee na godhuu taata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jilchiisuun jenna kan salaamanni keenya onni rabbi qeessin biraagoo warraas kuma jechaanii jira alhamdulillahi rabbil aalamiin goitaa galmee agoo waan enggak aku nolak cukup jeruk dari mang kiyamana daripada mang kiyaji alhamdulillah rabbil alamin aku mana gatkan sana foto Amza habibi Amza mana itu sana babara yadet wanu pasan kato di iya kita aja lah semoga alhamdulillah rabbil alamin mang kiyaji ni mana kiyaji jira debiya ini jira bukan gajol leran ala kiyada ya वो फितना karena jatuh tapi mana mau beli mungkin jolet yang durang ala ya tuh irono mana karena saya minta urba pun sana tuh lupa udah bahasa mau irono tuh nara gaya emang dia sana som biar tinggal batin nama sambil nama beri jurusan ini siapa soalnya ini min yo mana karena saya dewa anak gue deh emang dia sana Cina tuh abadi lama nih min Ason saya jadi maraton duraan isaan ga'an idan nama rajan ilma irra zaahir inna deebu baate rabbi sanuu tana raamse alhamdulillah rabbil alamin beeku tana raaqaa qotaa isin agarreen ilmaan kiyyaa achiini mana iraa kunoo gaa giseen ifin dhaguu ganta warra ilmoon tiyya biran jirre dhaqaatiini warra dhagee qabu isin bira jiraa ijoolleen tiyyaas kannaa jeeni gurbaa namaa mataa basheesse waa du'e واحدة خايني إساس بكا خايني بيخو كايو فدر في عنا قولوا تاسنا بيخام يا ربنا لا رب يا ربي خيا هدا سننا هيد ما سيجوا إذا ما خجلوا تاتي هدا سننا ربنا لا يبيسيابو يا دي إسات إن المال نبي أسوني نبيجو دين تدمو ندوا فريدني أكو ما هن هاي سجرانين بيخواني بيتيجتي كروجا قربانا ما حديدا متى بقيسه إنفنه كانيس كا ونقوان Serahin aja nih ini aina kau dicurani dalam jating urba TV ke balaya masih kapan siapa nih wanu kuwan serahin wang karena dalam bukan badik abdan aja wang karena dalam dia nih gak kentu san sembilan petender mau ya isi wanu isi tangga isi kecil namu magaci jirani jeni saya mesan gak kedati saja beradar kanjen anggar tuh saat ke orang dia kok saat ke jirum biru puya lama karena ini aku tes nak kerjaan gitu wallahi mereka tamun dapat berdoa ini aku dah insyaallah bismillah anggar itu rapin guys karena itu pakai semalam mungkin marate mungkin siri baraka jangan lagi ini ya bo amiro kairu mayadi jeshari na pegi wani namni kodu apu madebit wallahi senje jazaan turti tamar karati sanila kerja nanti wani ini nagodo ture Aso olteen bulin nilaan subhanallah aso olteen bulin isa keessaan deebite isaa fi jaartiin isaa wal taaneetiin ilmaan kiyyarraa nama raachanii tamaa akka barboo namni nama maraachuu jechuun biyya namaa tana keessatti yaada ilmaanii wallaahi billaa ajjeesanii lubbuun dhabamsiisu turra jaalagaa ana kana fakkaatutti akkas sanumaatu isaa deebi'e ani waan taphaan isa wal jiru qabu yaadaan na dhiisulte ganamaa galgala mana keessannatuma anaa taatu ilmaan kiyya kana irraa nafu baladaan ilmaan kiyya kana dhiisee boyfee anis ilmaan kana mana keessatti ol biyaatu bakka takka bakkaaniin amanuu namaaniin beekuu nama wajjin hariiroo qabu bira kaayyadheetiniin ijoollee kiyya waan nyaatan waan dhugama isaa bira isaanii ulte geetti quufa kaayee fiichi isa kana akkaan itti biraa dorgu akka adda beensa taatus akka itti dabaan saniin haalli godhe jeetiniin mana kana deebiyoonni namaan tan akkaan ilmaan baase san TV xiyyaafis beekute immoo karaan isaa karuma isaatiin ni bitatee dhalaa mana kiyya kanatti asii viidiyoo irraa waraabee garaana guba
gantiinis naaf himan saniifiin akka inni karaa sanis hin fudhanne ani ilmaan kiyya kanaati yoon mee ilmaanuma kanaanuu namni bal jechuun waan takkaan namaa ni hidhama. Naan ammas laada taate akka kiyyatti wallaahi sii jee ilmoo faadhaan yoo na adaban hay lubbuu xiyya tanaa waliin kannaa ilmaan kiyyaa kanaa jira putii tanaa nuuf gurbaan subhaanallah mujrima namaa akkanaa kaayee nama garreeta. Karaa hunda laalee woomataa karraa nagarree mee karaa kanaa yoo gurmaanii dhufe anis kaayee mana kana keessatti kan na ciqqitee na aasabdee ani siin jaaladhaa jaalala keetii fi waan kanallee siin jee hinaaffaan nunillee waan nama gootu argii siin jechuun hin jee nama jaalatan takkatti namni hinaafa walaa karaa kana hundatti jeeni waraa kanaan itti ilaaluun hin qabu amma yaada kana naa dhufe jechuudha. Ilmaan kana fuudheetiin baasee ilmaan kee gurguree jeeni mee akkuma inni ta'uu akkuma inni sirraa'ee haa. Mi waan kana dhaabnu ilmaan masan akkatti barbaadnu ilmaan san gaa'ee gaates aaraan waan kana goote faajee namni keessa faadeebii akkatti ilmoo isaa faadeeffatu karaa nagayaatiin qabsoo nagayaa gaggeessee laallata. Akkanaan dhageetti inni waan addunyaa hunda qolqaa fuduraa fi tokko baaburiyyamanii bitate nuta lamaa hugee lama ani kuseeraalee sarmaa fuudhee irra buusa baasaa lallaa jeeti. Yaabota karaati gamee waan ta'e naa dhufu ta'u rabbumaan beeka jibuu qoqqoblarraan tana fuuteeyyuu noolu yaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya meeqaa waan irra jiru kanaas irratti nu daawwadhaadha. Komantiillee naa barreessamee warri gara keessaatiin dhuftanii maaliif kan galee ijaaraan jettanii kanatti mufattanillee yoo jiraattan wallaahi waan kana ani gaa akka namni kun akka yaaduma kiyyaa haalumaan isa kanatti sirreeffadhee harka galfadhee naafiinii qabsoo nagaa waliin gaggeessinee jireenya mana keenya keessaa akkatti ilmaan keenya kana guddifannu yaannu jeetiin karaa meeqatti kufee haa fuudhu dhiisimee dhiiraa fuudhee oo lamatu waan karaa kanatti hin deebi'u waa adaasiseen walaa waa adaan isaa walaa baatee takkaasoo hin deebine karaan isaa karma isaati maaliif wanni kun hundi akka ta'u jiru beeku. والله رب ما ناجي إن شاء الله بسم الله ربي نقدر كارا قامي وانا تندي بوك أكاد فينا قول تاس والمانو خلالو تا وقال ما كنا في سنة كتير سيفس والله يبيع وان المانو يكنا أنتوا ورانا ياتا نتوى أنا قدا يعني نتوى اللي المانو يكنا نقدروا يترى نبرني إلا أبو ما خيس السيادة رئيس جاتو أنا قدا أبو بيجنا ما ترى خيس سنجنا المان خنا جيت مانو نكنا نقولي جبه وامي كتوجرا ilmaan kiyya kanaan akka bu'uun fadhu ilmaan kiyya kun bittee nabeelaati. Isaan kun naaf ija naaf hiriyaati naaf haadhati naaf obboleeyyan kiyya gaachanaan goradhee biyya namaa kanaa keessatti. Isaan kanatti hin tuskaddaa isaan kanatti rakkoo fi bal'ooti hunda ittiin gaamataa qabadhee jiraadhaa. Kunoo gaarrallee isaanuma kanaa ulaa kanaallee akka dhufee na godhuu ta'a ilmaan kanaallee ta'a inshaallah bismillah. Kaameeruma kan ijalaan ta'a gaamdaanin godhuu qabu ganamaa ittiin jedhu si qabu. Anillee gaa namni xiyyallee yoo jiraate viidiyoo kanarratti argee bakka na jirutti nadhalaa'ee komantii jalatti na gaafatee natti dhalaa'uu ni dandeecheetiin yaadee waan kana hunda dalaguu jira. Inshaallah bismillah akkasii yoo rabbiin furmaata kanaaf ta'e nama tokko nama kiyya rabbiin naa hiree nama kiyya kanaaf ilmaan kiyya danda'u rabbiin akkasitti naa hiree deemee baatuma takkaafillee taatu ati.